Sagalee Waaqayyoo keessaa nan dubbisa akkuma kadhata keessa jirtanitti. Macaafa Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa jalqabaarraa kaasee namni maqaan isaa Iyyoob jedhamu tokko biyya Uuz keessa ture. Namni kuni hirrina kan hin qabne, nama yaada qajeelaa, nama Waaqayyoon sodaatu, hamaarraas kan goree turedha. Ameen. Yaa Waaqayyo Abbaa keenyaa, Gooftaa keenyaa, Yesuus Kiristoos gaarummaa kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Lafa kanaaf iddoo kana waan nu laatteef bara baraan maqaan kee baruma baraan olaa jedhu. Waa'ee saba kanaaf, waa'ee amantoota kanaaf, waa'ee geggeessitoota waldaa kanaaf, waa'ee tajaajiltoota waldaa kanaaf galanni maqaa keef haa ta'u. Nu warra saba kana tajaajilu dhufneef illee si haa galatu. Du'a bukkee salphina bukkee kan nu dabarsite ulfinniif guddinni siif haa ta'u. Olkaafnu harka keenya wanti wangeelaa wajjin waliin galleessa jalqabaa jireenya keenya keessaa iddoo dhabu. Namummaa keenya keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin bakka hin argatin. Maqaa Waaqayyootiin bakka hin argatin. Maqaa Waaqayyootiin bakka hin argatin. Hojiin diinaa iddoo kana haa gubatu. Abbaan ormaa kamillee bakka haa gadhiisu. Namicha Naazreetti Yesuus Kiristoosiin fayyaa ta'aa ta'a. Nagaa bultee akkam jirtu waliin jedhaa nama simbira jiru. Kam fayyuma nagaadhaa jedhaa gaafadha. Waxaatiitti baay'ata fakkaata qe'een kuni. Nagumaa jedhaa nama simbiraan hin jedhe. Jabaattaa jedha. Jira booliin Kiristoos naannaa kana. Sagalee Waaqayyoo isinitti dubbadhagaa. Ani waggoota 20 ta'uu waltajjii Waaqayyoo irra dhaabbadheera. Guyyaa gaaf tokko Waaqayyoo waan natti balleesse hin argine. Ani garuu waa baay'ee natti balleesse. Natti balleesse hin beeku Waaqayyo. Sirriisan marraatti Waaqayyo kan isinitti balleesse yoo jiraattanii mee harka ol kaasaa namni Waaqa waan natti balleessee beeka. Waaqayyo natti hin balleessine kan jedhu immoo harka isaa ol kaasu. Homaallee Waaqa natti balleessee hin beeku kan jedhu tokko kaaftu waan se'u lama faa kaaftu se'ee yaada. Harka lama faa kaaftu se'ee yaada. Waaqayyo akka cubbuu keenyaaf akka gochaa keenyaaf oollee bullaa. Gaarummaa isaaf safuu. Mee gadi jedhaati isaaf safuu jedhaa gad jedhaa. Harka isaa sana baateef jedhaa gadi jedhaa gaduma dugda keessan gadi qabaa. Harka keessa na baateef safuu jedhaa mee gad jedhaati. Safuudha isaaf. Miti jiran. Egaa haalli nuyi keessa jiraannu hundumti isaa baay'een isaa ulfaataaf cimaa ta'uu danda'a. Garuu immoo jabaan Waaqayyoon caalan jiru. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf jabaadhaatii na wajjin Waaqayyoon dhaggeeffadhaa. Macaafa Iyyoob boqonnaa jalqabaarraan kaasee gidduu kana gamee xiqqoo sagalee Waaqayyoo walii wajjin akka barannuun barbaada. Akkas kan jedhu isin ijjinii barachuun barbaada. Gidiraadhaan jalqabda yoo ta'e iyyuu galataan keessaa baata deema. Asumaan deema akkasuma biyya kana asii sokka ergii Waaqeef lafti uumame har'a iddoo kana dhaabbadhe. Akkas jedheen deema garuu kan keessa koo jira kanuma jedheen deema. Mee nama si biraatiin akkas jedhe. Waaqayyo si gargaaraa jedhin. Waaqayyo si gargaara. Mooraalii boonna bina. Namni maal jiraata birrii miti. Namni barumsa jabaa qabu miti. Namni fira miti kan jiraatu. Namni saba aadaa isaa afaan isaa beeku gidduu miti. Namni mooraalii jiraata. Namni moraaliin isaa du'e yoo si wajjin biddeen nyaate iyyuu, yoo si wajjin karaa deeme iyyuu, yoo si wajjin hojjete iyyuu du'a. Waaqayyo moraalii kee akkati eeggattu sitti maara. Mijjabeessi akkasitti hin jedhe. Waaqayyo si gargaaraa jedhe. Waaqayyo si gargaara. Sagadiraan jalqabde kana. Sagadiraan jalqabde kana. Galataan fixee keessaa baata jedhiitti. Galataan fixee keessaa baata. Mee namni tamanu harka isaa laphee isaarra kaa'ee, isa tokko laphee isaarra kaa'ee, isa tokko gara Waaqayyootti ol qabee ameena jedhu. Ameen. Maaliin jalqabdati? Galataan. Gidiraan isa jalqabde kana maaliin fidda? Galataan. Yeroo ati qoyne lilchini. Qoyne raaseera. Qoyne lilchini. Yeroo ati galataan xumurtee keessaa baatu warri diinota kee hundumti isaanii lafa jiranii boqoo buusu. Ameen. Har'a garuu gammadoodha haalati keessa jirtu ilaalanii gammadoodha diinonni kee. Xumurri isaanii garuu boquutu gadi jedhe. Kan kee immoo jalqabatu gadi jedhee xumura tolka. Ameen. Isaaf galata galchi. Ameen. Asirraa jalqabnamee Qorontosii dhaqaa dubbisaa. Walitti qabeenya isitti muu fedheni Qorontos saduraa 10:13 mee dhaqaa ilaalaa. Daddafaana wajjin ta'a. Qoramni namatti dhufee hin beekne
sitti hin dhumneedha. Nagama yoo isin dhageessan malee naasa'u yoo isin sosoqoltanis hin jeeqinaas ilaala. Qoramni namatti dhufee hin beekne sitti hin dhumne. Isuma dur Phaawulositti dhufe. Isuma dur Saamu'eelitti dhufe. Isuma dur abboota amantiitti dhufe. Isuma raajota argamootatti dhufetu amantoota duriitti dhufetu sitti dhufee jira. Hankee haaraami jechuudha. Na'uun qabdu rifachuu hin qabdu. Waaqayyo amanamaa waan ta'eef jedha ammoo itti fufee. Egaa waa'ee qoramsaa sitti dhufee kaasee Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akkas hin qoramtaniif immoo isin hin dhiisudha. Baay'een jaalladha kutaa kana. Hin qoramta garuu jedhee humna keessan gararraa immoo abadan maal hin taatan hin qoramtaniif. Hamma humna keetii qoramta hamma humna kootiin qorama inni amma humna isaatii qorama isaan kun amma humna isaanii qoramu saamiin amma humna isaatii qorama badhaasaan amma humna isaatii qorama hamma humna keetii qoramta. Qoramsi immoo Waaqayyo biratti kaampaasii ijoollee Waaqayyoo lafateetti kaampaasii lixxee baatuun bidadistiitti Waaqayyo affeelee si bisheessuudha qoramsi. Kan bishaate immoo namatti gadi baasuun nama hin qaanessu dheedhii namatti baasuu qaanessa malee warri biddeena tolchitan bukoonsa namatti hin ba'a bilchaataa isaa namatti baasuun garuu baay'ee namatti tola. Wanti bishaataan eessattuu fudhatama qaba. Waaqayyo maaliif si qora si bilcheessuudhaaf. Sagalee kee ol kaasii ameen jedhi. Ameen. Akka akkuma yeroo makiinaa fudhatta siin jedhanii ameen jettu qoramsa mee gidduutti harka keessa lamaan ol kaasaa ergaa dhufe. Dafa Waaqayyo kan si dhiibu si fakkaatu. Ameen. Yoo dhiibamte malee hin guddatu. Ameen. Dhiibboo baay'ee jibbita asiin nan kasa sameetta asiin nan kasa feetta asiin akkasin taa'etta gubadheetta ni ati bishaattee addunyaadhaaf dhiyaachuuf. Ameen. Dhugaasitti mala. Hin qoramtu taanaan ati itti galaan qabdu. Gatii warqee moo gatii dhagaa caala? Maaliif gatii warqee caalame? Maal jettan? Tokko tokkoon harka. Maaliif gatii warqee caala? Harka baasiin adeemsi. Wal jedhan gatii nama. Akkuma maqaasaa garaa galaanaa jalaa ba'a. Garaa galaanaa jala jechuun eessa? Yoo xiqqaate achi gadi meetira 15 warqee gaashaa barbaadda taanaan meetira 25 irraa dhufu. Faffaca'ee diigamaadha gaafa funaanamu. Dhagaan abidda bu'u hin jiru warqeeta abidda bu'a malee. Ol tumamee gad tumamee as lafa lubbuu ta'a. Dubartoonni eessarra kaa'atu warqee? Sinillee baraafuu hin qabdan. Haala cime mini. Lafa keenya dhabe miti nutu wal dhabee dhabe malee. Gatii wal dhabnee fi Waaqayyoof gatiin abboomamneef midhaan tunni nyaatu wal dorgomne. Barakata lafaan nyaanne nuyi. Midhaan tunni nyaatu innis boqqolloo qamadii xaafii neem hin jettan suni midhaan tunni nu gargaaree nyaatu hundumti isaayyuu barakata lafaa miti. Barakati lafaa isa lafa keessaa. Lammaffaan warqeen eessa teessi? Maaliif as teessime? Maaliif? Waaqayyo nama wal hin beekne tokko walitti fidee meeqa godhe? Walitti isheen inni quba keetti sun maaliya? Warqeedha. Yoo qallatte iyyuu warqee. Dhagaa biyaajoo tokko moo warqee taamunii lama fudhattati? Kaya. Maal fudhatta? Dhagaa biyaajoo tokko moo siinoo tokko moo ati warqee fudhatta? Maaliif warqee fudhatta? Xinnoo roo warqee xinnoo kana mun guuttu roo baatan. Dhagaanoo biyaajoo guutuudha. Dhagaa lafa argitee baasaa deemta. Warra Waaqayyo bilcheesse lafa argitee hin baaftu. Warri hin bishaatiin gabaa guutu. Akkasas baateen argita akkas baateen argita. Warra Waaqayyo bilcheesse garuu iddoon dhumaatiin argita. Lakkoofsaan darbitee jirti. Kenna harka kee Waaqayyo nama bishaates yaaba. Ameen. Nama bishaate kan taatu moo gaafa qoramtee? Ameen. Gaafa qoramtee. Kanaaf ijoollee Waaqayyoof qoramsi akka eebbaatti fudhatu ijoolleen Waaqayyo warra sirrii. Warri dubbii Waaqayyo jireenya isaanii galle. Warri dubbii Waaqayyo jireenya isaanii hin galle immoo qoramsa akka baarsaatti fudhatu. Kanaaf akkasiin akka itti hubattan hin barbaada jechuu kooti. Asirraa akka garweedha. Qorama sana keessatti akkas hin dandeessan hin godhan. Maal isinii baay'isa jechuudha? Yeroo qoramtu immoo akka dandeessu godhachuu maal isinii baay'isa?
ayyaana sii baay'isachuudha waan itti qoramsa dandeessu. Qoramsa sii kennee ayyaana immoo sin dhoowwatu. Kenna harka kee. Lafa qoramtutti ayyaanni Waaqayyoo si biraan dhibame. Ameen. Yoo immoo kuftee biyyoon si nyaata. Gaafa ayyaanni Waaqayyoo qoramsa keessatti si biraa hafe. Qoramsi hammina duwwaa miti gaarii fakkaate sin dhufu. Isa gaarii bukkeessa bilchina dubbii Waaqayyoo qabaattee darbite. Ay gubboon ka'ee ati sultaana tokko qabaattee gubboon yoo ka'ee dhufe chaansii jettee yoo fayyadamte Waaqayyo miliyeena lafa sii kaa'ee jira. Seexanni immoo birrii 200 addunyaa biyyoos nyaachifti. 800 karaatti jechuudha. Yoo bilchaatte qoyisa kana Waaqayyoon dhiyeessine waan karaa dalgaa kana bukkee afaan cufadhee darbuun qaba. Har'a beela'een borqufoo Waaqayyoo eeggadha itti. Yoo dubbii Waaqayyoo wajjin walii galtate. Sii galee namnuu sin fuudhadhee gaafa si gaafatu inni sin fuudhadhee si gaafatu mee kottumee wal agarraa sin hin jedhu. Yeroo hojii fiigan nin fiiga. Isheen acha barbaadiin garuu wal agarruu laata eessa artaa rifeensa kenna dura deemaa maal goota rifeensa keesha baala keenya qoshaashaadha malee. Ija keenya dura naanna'a akkuma deemsa kee maaloo kee jetti isheen acha barbaadiin. Ishee duukaa yoo buute biyyoo si nyaata gaa'ela malee haftati. Nama sana duukaatti immoo namni si argennaan illee nagaa sin gaafatu manatti haftati. Danaa'ee dhiitii haa ta'u eeggadhati warqeedha. Shamarranii ni jedhaa mee galateeffadhaa fi gargaara warra shamarranii. Ammadaa'i lallabatti ni himne. Lallabatti ni himne jechuu kooti. Namni nattaara jira namni ajibba. Mee namni ajibba harka isaa olaa kaasu. Kan na jaallatu hoo. Eegaa. Armeen tokko immoo sila yeroo namni ajibba harka ol kaasu maal isaan godhe laata hin beeku. Waliin dhahe fakkaata wantichatu. Kanaafi gaaris fakkaate sitti dhufa. Yoo bira dabartee isa kana Waaqayyoo fide ayikoo hin beekana seexana fide nama bishaatatu waa gargar baasa. Kanaan alaa keessatti kuftee keessaa akka bira dabde gabaan achitti si ilaalle sitti kolfa jechuudha. Ati dilbii bara beelaa of gochuu dandeessa yoo barbaadde. Yoo barbaadde immoo minaarra akkasa namni gottaa ishee hin qabne of gochuu dandeessa. Akka feete filadhati. Warri kwaalitii keessan eeggattan gatiin keessa warqee caalamiidha. Dhiiras taatan, tajaajiltootas taatan, amantootas taatan, shamarran dhiirris. Hagam kiisiidhaa dhabaa. Hagam mana keessaa dhabaa. Maatii keessan hagam hiyyeessa ta'an kwaalitii kee gad hin buusin. Zanaa hidhii jiraadhu kwaalitii kee gadhu. Zanaa jechuun suufiffachuu, caammaa tolfachuu, humaneeriidhaa jechuu miti. Keessa bakkee keessa nama duratti gaarii godhi jiraadhu. Sichi gatiin qabatte la warqitetti kufaan deemin. Harka keenyaa kaas. Waaqayyo lafatitti kuftee kanaas yaaga. Ameen. Jabaadhu la. Asii gaafa baatu lallaba koo booddee warqee addunyaan barbaaddu taati namni 20 taati 30 taati. Ameen. Dhugaa sitti maayira. Dhugaa Waaqayyo sitti maayira. Namoota itti lallabnee sagalee Waaqayyootti dubbannee bade hin agarre. Baay'een isaanii biyya kana keessatti warra seenaa hojjetan ta'aniiru. Kan Waaqayyo biyya alaa isaan baasas warra seenaa hojjetan ta'aniiru. Warra biyya bulchaa keessas kan jiran baay'eetu jiru. Namni nurkatti bade hin jiru. Baalageen immoo dhuman qabdu qe'ee Waaqayyo keessa Yihuudaa nu turteetti mucaan tokko mucaa qoshaashaa wayii. Mucaani lafa qaaree 200 Kiristoosin caalaa jaallatu ture. Namatti immoo itti niitu itti himta malee. Barbaadde mooyyee. Bakka. Jiraa du'aa ta'uu hin qabdu jechuu kooti. Addeebina gaa. Haraaramnee dhabni. Addeebina walii wajjin. Kanaafi karaa isin keessaa baatan immoo jedhee. Karaa isin keessaa baatan immoo isinii kenna. Qorontoos hin nammaa. Qoromsa keessaa yeroo qoramtan dhumarratti maal argattu jedha. Karaa keessaa baatantu jira jedha. Adaraa Waaqayyoo gammadaa. Qorama qabdaa. Qorama qabdu keessaa dhumarratti karaan jira. Ameen. Hundi keessan gurra keessan achas qaba. Warri duubaas. Edoo. Hawaaj. Kan duubaa sun qoramsa qabdaa. Dhuunfaa keetti akka maatiitti akka biyyaatti dhumarratti karaan jira jedha Waaqayyo. Ameen. Dhumarratti karaan jira di nama si biraa qabii kaasii harkasa. Qoramsa kee booddee jedhi ol fudhu akkasa jabeessi ol kaasa. Isin hin joorsa lammaffaa. Waan hin jedhu isiniif agalu. Qoramsa qoramtu booddee jedhin. Karaa ittiin keessaa baatu. Waaqayyo. Karaa jira jedheedhi. Kun dubbii isaatii jedhaatti ma. Ameena jennu. As deebi'aa gadaddafaan afaana ta'a amma asii baanee hin ceena. Hiyyoo boqonnaa tokko lakkoofsa 6 dhagaa. Dafa. Darbuu fiigaa ibsu. Hiyyoo boqonnaa tokko lakkoofsa 6. Ammas gaaf tokko warri waaqarraa ilmaan Waaqayyoo jedhaman fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf dhufan. Sirriitti akkana hubattanii barbaada akkasii galu.
Seexannis immoo fuula Waaqayyoo duratti argamuudhaaf isaanii wajjin dhufu. Gaaffii nama baay'eetas keessatti deebi'a. Waaqayyo ati eessaa dhuftee jedhe seexanicha gaafate. Amantooticha hin gaafanne. Seexanicha gaafate. Seexanichi immoo lafarra asiif achi oliif gadi deddeebi'aa tureen dhufee jedhee Waaqayyoof deebii kenne. Ituu hiikoo kanaatti hin darbini waan sadii agarra. Amantoota Waaqayyoo waaqessuu bahe. Waaqayyo isa waaqeffamuudhaaf dhufe. Fi seexana isaa kissiidhaaf. Qaama sadii jira maddoo. Sirriitti waddaadha kutaa semmaa tokko jaarra laala. Waaqayyo maaliif argame? Walfaana naa deebisaa. Maaliif argame Waaqayyo? Mi'a amantoonni isaa Waaqayyo waaqeffamuuf amantoota isaa gidduutti argama jedha. 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 Waaqayyo waaqeffamuuf amantoota isaa gidduutti argama. Amantoonni immoo jedha. Waaqayyo isa argame sana. Waaqessuuf argama jedha. Seexanni immoo jedha. Kissiidhaaf. Abaarsaaf. Balleessuuf. Ajjeesuuf argama jedha. Harka ol kaasaa Waaqayyo si yaada wedhaame. Kun har'as jira. Waaqayyoos waaqeffamuuf dhiyaataa sabnoo. Seexannoo. Balleessuuf dhiyaata. Seexanni waldaan naqachuudha bara. Inni bulseedha. Amma gaa achi keessaa Waaqayyo maal akka hin arge argitanii? Eessaa dhuftee jedhee gaafannaan seexana. Fuula addaati kaan. Fuula addaati. Anee dubbii micciiriyaa isaa alaala. Waan dhufeef garuu qabu. Ani lafarra oliif gadi asiif achi jooraa tureen dhufee. Sababa dhufeef garuu hin himanne. Sirriitti ilaala. Darbaame Iyyoob tokko 8 immoo dhagaa. Fiigana wajjin. Waaqayyo immoo seexanichaan Iyyoob garbicha koorra yaada kee keesseedha. Waaqayyo abbaa garaa qoru. Maal qora Waaqayyo? Garaa qora. Himateera seexan. Iyyoobiin kasasuun dhufee, badhaasaa kasasuun dhufee, qajeelaa kasasuun dhufee hin jenne. Kenni harka kee. Harka kee lamaan ol laakaas. Lafati hin jirretti dhaabatee kissiif waa'ee kee kan ololu. Waaqayyo ibidda isaan si biraa gubu. Ameen. Iyyoob iddoo sana hin jiru bara. Asirratti waan sana isin baruu qabdatu. Amantoota sana gidduu Waaqayyo hin jiru. Iyyoob hin jiru. Iyyoob qeesaa jiru. Amantoota gabaa waaqessaa jiru. Maaliif seexanni amantoota warra achitti argaman caalaa Iyyoobiin kasasuu dhufe? Ba'a biiftuu keessaa namni hirrina hin qabne, namni sirriin Waaqayyo wajjin jiraatu ishee mataa dha'uu barbaada. Nama sirrii rukutuudha waldaa keessaa kaayyoonsaa. Jaarsa waldaa gaarii wayii maqaa waatti dibee waldaa keessaa rukutu. Lallabaa cimaa wayii, tajaajilaa cimaa wayii, raajii cimaa wayii, faarfataa cimaa wayii, amanaa cimaa wayii waatti dibee waldaa keessaa dha'uuf. Harka kee yoonaa laatte garuu waa siin jedhe. Waan akkasii kana Waaqayyo sirratti hin isin. Ameen. Mee harka kee ofirra kaa'i. Yaa Waaqayyo narratti hin isin jedhime. Yaa Waaqayyo narratti hin isin. Sagalee guddaadhaan jedha. Yaa Waaqayyo narratti hin isin. Jedhaa dabalaati. Yaa Waaqayyo narratti hin isin. Ilaala. Waaqayyo immoo seexanichaan Iyyoob garbicha koorra yaada kee keesseere biyya lafaarra nan akka isaati. Hin jiru. Eewu jedha. Eewu jedha. Nama Waaqayyo dhugaa ba'uufiidha Iyyoob. Har'as Waaqayyo namoota muraasa taati malee nama dhugaa ba'uuf qabu. Namni hin jiru hin jedhina. Namni jira. Lallaboonni namuma tokko dhabe naan jedha Waaqoo hin jedhina. Ati itti tokko dhibu. Eliyaas qoraajii cimaa. Waa arga. Waa dhagaa. Na duwwaa tafee. Ayii jedhee Waaqayyo. Yaa gurbaa. Qaamati hin beenne namni 7,000 warra akka bidda. Beelaaf hin jilbeenfanne, sobaaf hin jilbeenfanne. Facaanii nama 7,000 si malee qabe. Si wajjin nama 7,000 tokko jira jedhee Waaqayyo. Argitanii yeroo lallabdan, yeroo raajjan. Namni hin jiru safara kana hin jedhina. Jira. Namni jira. Namni jirti. Harmee wayii taati. Shamarra wayii taati. Hin beekne. Dargaggeessa wayii taati. Hin beekne. Jira. Dubbii ijoon garuu nama jirtu sana balleessuudha seetan. Lafaan akka taatan. Tokko 9 Iyyoobiin akka dafa deemaan jira maaligaa. Tokko 9 kilixuuf isa guddaatti. Seexanni immoo deebisee amma wajjin haasaa walii gadaa. Waaqayyoon seexana dhaabatee waliin haasaa jira.
Waa'ee eenyuuti amma kan dubbitaa jiru? Waa'ee Iyyoob lafatiin jirretti, lafatiin beeknetti, lafatiin dhageenyetti Waaqayyo xabaqaa sii ta'a. Ameen. Jirtu tachi. Waaqayyo duwwaaf jiraadhu. Waaqayyo waa'ee kee Awurooppaattis, waa'ee kee Ameerikaattis, waa'ee kee as achi humna dhugaa. Gara Booleetti, gara Piyaasaatti akkasitti adeeminu lafatiin jirretti namoota 5-6 gidduutti dhugaa ba'a Waaqayyo. Ameen. Akka kee ol kaase. Ati na wajjin ta'i, ati na wajjin taanaan gaadhaa jedhame Waaqayyo. Jina. Deebisee tanaa laalla. Seexanni immoo deebisee wal argatanii Waaqayyoof Iyyoob. Seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee si Waaqayyoon sodaataare. Abbaa dhufee fesaatire amma seexan. Gaafa Waaqayyo argate waan dhufee bira ga'u gararratti Iyyoob garbicha korra yaada kee keessa jedhanii amma seexanni sagaraasaa keessa Waaqayyo ergaa bira ga'ee isa fudhatee dhufe sana faayila sana gadi diiguu jalqabe kisiisan. Ilaala. Seexanni immoo deebisee Iyyoob waa malee si Waaqayyoon sodaataare. Waan sitti maa dhaggeeffadhu jira Waaqayyoon tokko yookaan jedheetu ati isaaf mana isaatti wanta inni qabu hundumaattis naannessitee dallaa ijaartee. Asirraa akka isin ergaa fa'i bartanii hubadhu. Seexanatu Waaqayyoon Iyyoob waa malee si sodaatee si waaqessu ati isaaf mana isaatti jedhee naannessitee maal ijaarte? Dallaa ijaartee. Asirraa waa bartaniittu dallaa iji foonii nagarra. Dallaa mootummaan hin beeku. Dallaa federaalli hin beeku. Dallaa muummichi ministeeraa hin beeku. Dallaa addunyaan hin beekne qaba kiristaanni. Dallaa sitti ijaaramaa kenna harka kee. Isa dallaa sirraa diiguu bahe bineensicha Waaqayyo sirraa haa waraanu. Ameen. Dallaa sitti jira agartee ta'a Iyyoobitti maaltu ijaaramee jira? Karaan itti darbuun dhabe, chaansiin dhabe, carraan dhabe garuu namichatti dallaa ijaartee jirta jedhee eewu fe'uusaatti. Isa mana isaa qabeenya isaatti maal ijaartee jirtu? Dallaa ijaartee beektaa takka akkas ta'e eewu gala kun. Al tokko akkasii Waaqayyo deebiftanii barbaada. Dallaa natti ijaartee fulfaan jedhime harka kee ol kaasa. Yookiin immoo gadi jedhiiti gadi jedhi. Dallaa bineensi cabsee seenuu hin dandeenye waan natti ijaarteef galatoomi jedhime. Ililleen hin mala Waaqayyoof. Ililleen hin mala. Darba. Dhugaan isinitti hima darba. Baasaa immoo gaafa dhattanii ilaaltanii hojii harka isaatii hin eebbifteef. Eewu jedha. Attama natti tolaa Waaqayyo kun maqaan isaa ulfaatu. Hojii harka isaatii hin eebbifteef qabeenyi isaa biyyicha keessatti hin baay'ate jedha. Maal barbaada seexanni ijoollee Waaqayyoof? Kenna harka kee si eebbisuu fedhee daf afuurri hiyyumaan si dha'uudhaan manaa ba'e si biraa. Ameen. Harka kee kan godhime Waaqayyo isa hundaa qabu waan hin qabuuf jedhe. Waaqayyo isa hundaa qabu waan hin qabuuf. Ani sooressa jedhimee afaan ibaa. Sagalee guddaatiin ameen jedhimee kan. Ameen. Ati qabeenyi isaa biyyicha keessa maal ta'e? Baay'atee hojii harka isaa hoo? Kenni kan isin eebbisa. Lallaba koo booddee waan ati harkaan qabde hundinuu kan eebbaa ta'e. Ameen. Harka kee walitti riki. Silaan amantu. Bara kee hunduma muka gogaa taatee mantaayin. Aman. Waan harki kee harkaan qabe boqqolloo waaduusa ta'u buna danfisuusa ta'u. Achirraa kaan. Ishee xiqqoodha isheen jechuudha. Waan dhibbaa gadiiti. Harka kee ol kaasi. Lafati har'a kaatee faanni miilla keetii hojiidhaaf dhaabbate barakatee Waaqayyoos wajjina dhaabbate. Ameen. Hojiin harka kee har'aa kaasee garuu eebbifamaan. Ameen. Ati hojii harka isaatii maal gootee ne jeetan? Hin eebbifte. Eeyyee harka kee laphee kee irra kaa'e booni. Hojiin harka koo eebbifamaadha jedhime. Hojiin harka koo eebbifamaadha. Jedh. Hojiin harka koo eebbifamaadha. Abaarsiin irra hin jiru jedhime. Waaqayyoon eebbiseera jedhimeeti. Dubbiin sagalee Waaqayyoo dhuga baatuudha jedhimee afaanii baasi. Kana lamaanan barbaada jechuu isaati seetan. Dallaadhaan baasaa qabeenyaan harkaadhaa kanaafan dhufee innis kanaaf si waaqessaa. Maaltu ta'a laata? Dubbii cimaa dhufutti deemaa jira. Iyyoob tokko 11 na wajjin deemaa itti darbaa jira. Seetana jedhama immoo. Mee harka kee ol fuudhiiti lafee isaa fi ilaa lafeen maal baata? Dubbii ajaa'ibaa maal baata lafeen? Maal baata? Foon baata. Foon baata.
waan seexanni jedhu dhaggeeffadhaa. Foon isaa rukutillee hin jenne sirriitti na hordofame. Mee harka kee ol fuudhiitii lafee isaaf foon isaa rukuti lamaanuu wal faana. Yesus Kiristoosin baalageedha seexan. Bidii godhe harka kee naa kaase. Isa fayyaa kee dha'uudhaaf manaa ba'eetti Waaqayyo sin laate. Harka kee kalee kee lamaan irra kaa'i. Namni baay'een kaleedhaan dhumaa jira. Daaf libsuu ijaatti ija kee irras kaa'i. Gurra kee irras kaa'i. Miila kee irras kaa'i. Aan hulat sost inni fayyaa kee nyaachuudhaaf manaa ba'e sin argina. Kenna harka kee achees garuu ka'i lafaame ka'i lafa harka kee natti qabi. Bilis harka kee natti qabi. Baajatan qabdu maallaqan qabdu. Hospitaalan si kaa kan jedhee waggaa kana keessa murteesse akkasiin jedhu tatiisi sirran qubati. Noora deebi'aati. Nan dandeessu dhimma harka kee raasi. Jed. Seetanni maala wana maar gidaniitu maala wana. Maala ukuma hawa nama. Meede maal yoo baalageedha baay'ee seetanni. Mee jedheen harka kee ol kaasi. Lafee isaas dhayi. Foon isaas dhayi burkutee si daldaarraa dhiigi namitti si gantiira. Waan arganneefis miti waan dhabneefis miti Waaqayyoo waaqeffama. Ameen. Waan dhabneefis waan arganneefis miti nu akkumatti Waaqayyoon maal goona? Waaqessina dhaame. Hi waaqessina dhaa akka keessan ka godha. Jedha Waaqayyo keenyaadha. Qabeenyaan waliin madaala. Isa inni nuuf isaa ol jedha afaanii baasa. Inni nuuf qabeenyaa oli mini Yesuus. Baay'een jibba kutaa kana gaafa dubbisu akkanatti seexanatti ta'amu. Dhugaa carraa isaan argadhu malee addunyaa kanarraa sassaabdee lafa ishee jirtu mee harruma gaa namitti nattatoo akka booti. Waan inni kaa'eef hin beeknu booddee gaafa nu dandee gaafa namaa tursite inni. Fagoon moo nu geessitu sinuma maa gara keenyatti gad darbatan immoo jettu amma ta'uu nagee. Nutti hin darbanne gad darbatan malee isheen nutti gori. As gorte isheen nu argatte. Lafatti nu argatte immoo qabdi. Qallaba caalaa waaqa taana jettee jaartiitu. Waaqa ta'uu filattee nyaatte mukicha. Jaarsi immoo maal akka balleessan beektu? Jaalala haadha manaa waan qabanii fi muka sana fuudhanii nyaatan malee wallaalanii miti. Waaqayyoon caalaa haadha manaa caalchifatan isaanii dubartii tokko lafarra naanna'ayyuu ishee dhabuun barbaadan qabu. Cubbuu wal gargaaruun gaarii miti. Kanaaf etafa malee cubbuu wal hin gargaaru. Ishi jaalalli kee nattaafu faayidaan kee nattaafu malee cubbuu sin gargaaru nan gargaari. Baay'ee balleessa jaarsi. Kanaaf Waaqayyoo galfatee abbaa beeka hixanna abbaa beeka dhufee eessar ta'e dhiibu malee ishee gaafateera kan jalqaba nyaatee isheedha maaliin nyaatte beelofte waan nyaattu dhabdeeti waaqa taatu waan jedhameef waaqa ta'uudhaaf itti nyaatte jaarti. Nama garramtii baay'een itti aara isaaniitti sarmee keenya sanatti. Jaarsi moo maaliin nyaate harkaa fuudhee ishee gaddisiisuun barbaadu malee inni immoo muka sana wallaalee miti beekaa nyaate. Waaqayyoo gaddisiiseen sitti faayideeti. Silaayyuu afaan isaa kan saaqame gaafa Waaqayyoo fidee qopheessee bira kaa'e ishee kana jedhee. Ishee kusheen kun jedhee asii baatee jedhee taatee ishee dhabaaree cubbuu dalaga malee dhaa namicha gowwaa sanaa. Kanaaf hixanna abbaa beekaa gaafa dhufe Waaqayyoo eessar ta'e isaan. Gaarummaa isaa garuu sinitti immoo cubbuu hojjeteera sin sodaadhee qullaa koon ta'ee kun immoo guddummaadha. Kun hin jabine beektuuni. Gurbaan ilma isaatii garuu nama xuruu miti qaa'idha. Baay'een isa jibban bagan fuula isaan arginu. Inni immoo akka jedhee obboleessa isaa ajjeese ija jabeessa kan himee ija dhiibee taa'u. Hedduu isaati immoo tamna gaafattaa jedhee Waaqayyoon daffaree. Yoo abbaan isaa meetiraa 500 mana Waaqayyoo irraa fagaate inni kun immoo miliyoona fagaate jechuudha. Yakki nama haga kana jabaataa dhufu. Cubbuu gaafa hojjettu balleessaa keetti gaabbi. Yoo waldaan siifattes fudhadhu. Yoo jaarsonni waldaa siifatanis dhuguma cubbuu hojjettee taanaan fudhadhu ture. Osoo dhasee waa fudhata fakkaata. Hin beeku gaa. Hin argine cubbuu. Sirillee fudhattan. Si'ana fuudhaafuun taa'u namoonni. Nu garaasa Kiristoosiif ta'uu barbaanna fuula sawaa namaaf ta'u otoo hin taane. Warri fuula namaaf ta'u namaaf qopheessitanii dhumni keessan badiisa. Warri fuulli keessan goggogee keessa Waaqayyoof cululee garuu galgalli keessaniif. Ameen. Ameen jettanii dandeessan. Ameen. Kun sagaleen ati barbaaddu gaan beeku waldaan waa barbaadu fakkaata ergaa wayii dhufeera. Kennaame ergaa dhufee molaat elaa gaawdu waldaa waan barbaadu beeku. Wala makaasa dagalaallaan keessan baay'ee waan rakkattaniif dhaqee Ameerikaattis dagara Waaqayyo. Homaan jettan jechuudha wal sabi kee fooyyee qabdi jechuudha. Daduukaa jirtu jara. Daduukaa jirtu. Asumatti hojjettee nama taate dhimee nama si biraan. Asumatti hojjettee nama taata. Jed. Asumatti hojjettee nama taata.
Waaqayyo lafa baarsaara nu kaa'eera isaan natti hime. Lafa baarsaara tuuti. Jirtu lafa baarsaara. Akka jabaadhaa. Abajjee jedhan jaarsoliin waldaa waamanii abeet jedheen ati waa dhugdaa dhositee dhugdaa jedhan amma dhosee dhuguu koo dubbiidha moo dhugaatii koo dubbii ta'ee gargar naa baasaa jenna irbaata qulqulluu sanbata dhufu kanaan fudhattu jedhaniin egaa mee dheenyaan dhugumallee dhugeeraa jedhe garuu jedhe Yesuus deebi'een du'in malee bara gennan fudhadhaa irbaata qulqulluu kanaa jedhe maa jechuudha hiikonsaa beektu isin jaarsummaa irraa gaafa kaataniidha bara gad filannoo jira isaanin bu'uu kan biraa dhufaminidhe cubbuma keenya baaddanne kan biraa jinceena namoota waaqayyo kaa'eef bakka hin dhowwatina waaqayyo kaa'ee namoonni iddoo kanarra jiran xinnaa tana guddatanii yoo sitti dallanan illee hin miidhamtati namoota waaqayyo taanaan immoo abboomamoodha rukutii jedhe seexanni Iyyoob 1:12 nan daddafa waa walitti dhiyeessinitti mufedeen Iyyoob 1:12 ammoo dhaqaa laala waaqayyo immoo jedha seexanaan kunoo wanta inni qabu hundinuu harka kee keessa jira Iyyoobitti garuu quba kee hin buusin maa jechuudha lubbuu isaan tuqin lubbuun isaa jiraatudha gaaffii guddaan asitti iddoo kanatti seexanni qabeenya Iyyoobiin hambaa tokko malee akka inni fixe fayyaa isaas akka inni fixe arguuf jirra gaa mee waan isin gaafadha Iyyoob nama gaariidha nama qajeelaadha nama sirriidha waaqayyo dhugaa ba'ee maaliif dabarsee harka seexanaatti kennere gaaffii guddaan kunooti sababa qaba dhumarratti walii wajjin argina darba Iyyoob 2:7 kana booddee seexanni fuula waaqayyoo biraa ba'e ayyama argateera gaama waaqayyo maal godhe deera dhayi qabeenya isaa fixi lubbuu isaa garuu hin tuqini waan barbaadde irratti raawwadhu qeesan akka barbaadde godhee attamitti waaqayyo seexanaaf ayyama kan jedhu yoo sammuutti deebitanii warra kan saatii waaqayyo qoree bisheessa inneer mormii seexanaas seexanni Iyyoob irratti qabu meegalmaan ga'e Iyyoob nan ganu qabeenya laalee natti dhumne dhala laalee natti dhumne waaqayyoon ta'uuna waaqessa waan barbaade irratti dalagiiti akka Iyyoob na ganu ilaaliidha xiiqii waliin qabataniiru jechuudha dubbii guddaan kunooti kana booddee seexanni fuula waaqayyo biraa ba'e adeeme Iyyoobiin faana miilla isaati hama gubbee mataa isaatiitti hiita madaa'uun rukuteedha baay'ee nama gaddisiisa waaqayyo maaliif dabarsee kenna Iyyoob asii kana gaama Iyyoobi baroota jajjaba baay'ee dinqii ta'an sammuun namaa rifachiisu qee namaa naasisu bara namaa naasisuuf sadii dabarse isheen tokko bara seexanaa bara namaa bara waaqayyoodha Iyyoob waan gurguddaa sadii dhabe nan daddafa tilitaan jira maballinaan ijoollee isaa akkam gaggaarii ta'an ijoollee 10 attakka du'aan dhabe salphiftanii akkas ilaaltan hin barbaadu kormaan daaqqoo jalaa du'e miti daaqqoo haadha tokko jalaa du'e miti daaqqoo goromtii tokko jalaa du'e miti qee Iyyoob keessatti saalonii Iyyoob keessatti Iyyoob nama 10 boosise guyyaa tokkicha nama 10 gaddi ta'an cimina namicha kanaan dafee isinitti hima yeroo ijoollee isaa dhumanii ijoollee isaa dhabee baa qabeenya isaa dhabee wal faana sirriitti fuudheen caa fayyaa isaa dhabe waan gurguddaa sadii dhabe sirriitti akkasii gabe maal dhabee maal dhabee kan biraa itti dabala qabeenya isaa fayyaa isaa kana sadan dhabee nama cimaan kun akka jedhe waaqayyotu kennee jedhe waaqayyotu fudhatee jedhe maal haa ta'u hagalateeffamuu jedhe nama waaqayyo qabu jechuun nama akkasiiti harka keedhaa kenna sin eebbisa garaan akka kanaa siif haa uumamu ati birrii 1,000 utuu gatteeyyuu har'a galgala gaa tokko sanbataa kan jedhamutu hojjetaa wangeelaa mana kilaasii tokko wajjin teenya mana kilaasii tokko fudhadhee aara sanbataan guyyaa kutu maal taate sanbataa jennaan maal abboodhiisii ilaa kiisii gara naa kana keessaati birriin 500 jalaa badee dhuguma immoo 2,100dha birriin 2,500 guddaa ture 2,100 tibsiin birrii 5 ture tibsiin oola hin gomjeeyna waaqayyo gabuu isin hin bushu numa nyaattu takkaa baba isin hin nyaachisu waaqayyo numa nyaattu
Ishi hoolaan nyaadhattee murteesse nama hoolaa ma nyaata. Akkuma mantiiqeeti. Nan joora barana ma joortati. Tubri si kenna numa iyyoomta turan iyyoomatte yaadda taanan. Nan jiraadhattee nan garuu biyyoon nyaattu minaan nyaata. Ameen. Sabbataan aara maal ta'e sabbataa hojjetaa wangeelaati. Wangeelaa sabbataa maal ta'e maal abboodhi birrii bashattama jalaa badeedha. Maal dhiisii bakka ta'u jedheen shaambii kan jedhamu immoo kan qalladu teeppii minaaminii deebisa suuqii filafitii keenyaa qaba. Sabbataan bira dhaqee shaambii dhagaadhaa jenna maal fuulli keessa sirrii mitarra wangeelaa maal horiisi shaambii birrii 500 gatee eessa keessaniisi wangeelaa birrichaa jennaan ilaa keessa booddee kana keessan kan maas keessan isinii kundu'aadha metuu kun fayyaa ta'e hakimiin maaliif addana malee waraanu jedhe as qaamaa kundu'aa reeffannurra ta'a kun jedhe. Amma haasaan koo hiyyoo yeroo dhugaan sii galu garuu Waaqayyo gaariif godhee meerga kee ol kaase isa ta'e sana Waaqayyo gaariif godhee jedhime. Jed isa narratti ta'e sana jedhin Waaqayyo gaariif godheedha. Harramni kee kanatti barraan ati kiristaana ilaala maal labe yoo ira deebina maal labe maal labe kana hundumaa keessattuu cimcabaadhaan dhaabata fuula Waaqayyoo galataan dhaabata. Dubbii namicha kanaan isinitti hima dhagaan dhabe malee waan isinitti agarsiisu. Yeroo hundumaa rimma beeku namni beekaa nama katamaati garuu rimma beeku namoonni lakkii nama katamaa finfinneeti isaan rimma beekaa rimmi maal nyaata biyyoolleen tuula waan inni tuuluuf hin beeknu garuu maal nyaata muka nyaataa saaxoo garaagaraa nyaataa garuu dhagaa nyaataa dhagaa maaliif eewutu ilkaan rimmaatu maal hin danda'u maal inni laata mucaan itti bulluqe ta'am yookiin daa'im beri gube ta'am beekamu waamanii mucaan boosettanii yaaddu waan abdeetti yaada kanarraa gaafa qotoon karaa deemuuti akka itti mucaa baatti deemti ati warraa tokko takka onnee immoo qaban baay'ee dabeessa miti jechuudha beektuun takka namni waa qabu gowwaa moo dabeessa waa immoo seeyina nam abbaan manaa ishee mamachaa waa dhuga akkasii mucaa baadhattee deemu mucattiin immoo boos namichi immoo waa fudhata fakkaata okkoo wayii baataa nama baadiyyaa keessaatii mucaas akkas baatti dadhabbii wayiis qabdi akka rukutuu godhu haadha warraa saasan egaa naarsitii fakkaata hin beekulleeti sakata akkaasin nama guddiyooti isin duukaa malaan jiraachuudhuma qeema keessa malee isin duukaa malaan jiraachuu barbaadnaan shaashii wayisii bitee xaqallalee fuudhee galabbaan manaa torbee tokko guutuu faarfattu mi'a kee baadheettanii waan akka kennaa immoo jaallattu warri dhiiraa immoo waan nyaataa jaallatu dhiirota immoo waan akka qullubbii waan akka shunkurteessiteedhuma firfirii wayyan qaaquu tokko ija tokko keessa laattee fennaan bishaan sii guura jaarkaan ilaan lagaa manuma isaati sin kennaa jaallatu dhiirri immoo waan geetii jaallata jechuudha minaarsite fakkaate akka rukutuu godha biran ga'ee alaalatti argadhee bira ga'ee maaliif rukutanna maal sii ilaallatanaa jiru okkicha harkaa fudhannee bichaara si'a lama buusa isin maal oodade poolisiidhaan hin jedhin filaanonni poolisiitti iddoo laata miti eeyye seera ka gooftaa kottiin buula maffaaye eessatti galtu manni keenya safara kana harraa kaatee naannaa kana ajajamee naannaa kana konfiraansiin deebaa jira lamarra buuseen okkoo isaatti deebiseeni itti buute namarra goru waaqoo namaaf akkaasuu dhormootiin kunoo ilaa harmootii warra gubate warra reebameen argamanidha. Tokko abbaan manaa tokko galgala galtee dhuman isheen teessee gungumtu nama guba baay'ee. Abbaa manaa gungumtuun ta'idaa warri dhiirotaa abiddarra teessanii. Gammadaadhuma kolfaa yeroo galtammee gara mana keessanitti gammadaa ijoollee keessaniin waaqoo si eebbisu nagaa ooltee haadha manaa keessan kana dubbisa. Maani sun ruu dhiibdanii haadha manaa keessan bira teessanii? Maaloodha? Isin immoo takkamee isinis nama nagaadhaayi. Kan keessanis immoo yeroo buna malee oolchuu barbaaddanii abbaa manaa jabanaa morma ishee qabdanii raaf tokko isheen cabduuf. Ituma turguftuu kunii gad itti sokka sibiila miti waan ta'eef supheedha. Jabanaa koo cabeem jettan sauda beekaa cabsite buna malee oolchuudha namicha. Gaafii immoo waxiima seeraan hojjettanii akulaallaatanii dhuma nama nyaachiftanii ashaboo harka lamaan ammaartanii itti tokko nama sangaa harariin qallabu. Yeroo harka afaan miti gaafa harka keessoo ashaboon isaa harka si guba.
Isa duwwaa miti wajjina qabu bultaatis. Ugaa waan gaarii godha. Gubanneera namichi tokko achi taa'ee. Waaqayyoon galatutti nuyi maayira. Hinduu aare gubateera kaa. Gubate. Yaasidi. Waaqayyo gaariif godhe jedhe yoo. Nama jabaa waa sadii dhabe mee Iyyoob tokko 22 naa ilaala dhaqaa saaminaa dubbisime Iyyoob tokko 22 mee ilaala. Dubbii jabaa fayyaa ijoollee isaa dhabee qabeenya isaa dhabee fayyaa isaa dhabee haasaan naasa'u isinitti hima. Daba waan ajaa'ibaan isinitti hima. Tokko 22. Iyyoob tokko 22. Kana hundumaa keessaa Iyyoob yakkine. Ilaala. Fayyaa dhabee ijoollee dhabee qabeenya dhabee kana hundumaa keessaa Iyyoob maal hin taane? Daba hojjete jedhees Waaqayyoon hin hadheessine. Daba narratti hojjete jedhees Waaqayyoon hin hadheessine jedhama. Maal jechuudha? Jireenya waaqeffannaasaa, jireenya hafuuraasaa, jireenya Waaqayyoo wajjin qabu ijoollee waan du'aniif, fayyaa waan dhabameef, qabeenyi waan barbadaa'eef Waaqayyoon hin himne. Kenna argagee. Ati waldaa keessatti gaafa wal tajaajiltu gaafa wal irraa tajaajilamtu makiina sii kennama mana sii kennama yeroo inni Waaqayyoon jajjabni. Iyyoob garuu qabeenya isaa dhabee ijoollee isaa dhabee fayyaa isaa dhabee Waaqayyo jiraataadha. Ol kaasi. Jireenyi lafa duwwaa irratti Waaqayyoon waaqessan siif haa kennamu. Kakee laphee irra kaa'i jireenya lafa duwwaa keessatti Waaqayyoon jaallatu jedhime. Jireenya lafa duwwaa keessatti Waaqayyoon jaallatu. Naafalaatamu garaan akkas jedhime. Ameen jedhikaa. Gaafa lafa duwwaa keessatti Waaqayyoon jaallattu lafa onaa keessatti Waaqayyoon jaallattu barattee hojii dhabdee Waaqayyoon jaallattu nagaddee bu'aa dhabdee Waaqayyoon jaallattu ari'atamtee fira dhabdee Waaqayyoon jaallattu Waaqayyo teessoo irraa sii ka'a. Kasila saamiin faarfatu lubbuu koo isa jalqabaa lubbuu koo san deebisan. Kana hundumaa keessatti Waaqayyoon hin yakkine. Salphaan seenaa ijoollee kudhan dhabanii qabeenya guutuu dhabanii fayyaa dhabanii namummaa isaa keessa isa duwwaa fayyaa. Iyyoob 19 gaafa dubbiftan isa duwwaa fayyaadha. Foon ilkaan isaa qofa'e iddoo fayyaan hin jiru. Ilkaan illee dhukkubsataadha. Ilkaan isaa illee hin nyaata dhukkubsataadha ilkaan illee. Ilkaan hawoon qarriffaan fuuldureen ilkaan 32 dhukkubsataadha. Foon ilkaan duwwaa fayyaadha. Namummaa koo keessaa garuu Waaqayyo jira. Ameen. Kota me jilbeeffadhaa takka. Gara kootti galagala dafa wayyaan keessa na badu. Waaqayyo jira jedhame. Abeet. Sunis ta'e kunis jedhame. Sunis jigee dhangala'e kunis jigee dhangala'e jedhame. Abeet. Ati jiraataadha jedhame. Jireenya koof abdii dhugaan sii jedhame. Kaleessa situ fidee jedha. Borisitu fidaa jedha. Ani jakoo waan darburraa kaaseera jedhime afaanii baasi. Galanni siif haa ta'uu jedhime. Waan goote sana gaariif goote jedhime afaanii baasi. Cibjabaa guddaa. Magaalaa tokko Noora. Magaalaa tokkoon tajaajila deeme waggoota 7 moo 8 gaafa naqu namichi tokko akkas naan jedhe. Jimaata ganamaa sagantaan ergaa xumurame daddafeena argee ka'e Waaqayyo jira jettuu sin sagantaa irraa keessa naan jedhe konfiraansii irraa keessa maa jechuu keessaniin jedhe. Jira jettanii hin himtuu Waaqayyo nu gidduu oole hin jettuu daffartanii naan jedhe. Maaliif jettanii hin jedhe. Ani hin jirun jedha Waaqayyo nu gidduu jedhe. Maaliif jennaan otuu jiraate gaaffii ani baadhee taa'uuf deebii kenna jedhe. Gaaffin kan deebinu jechuun Waaqayyoon jiru jechuudha. Gaaffin kun deebine jechuun Waaqayyoon jiru jechuudha. An gaaffii barbaade qabaachuu hin danda'a. Waan barbaade qabaachuu dandeessa. Bakka gaaffii makee deebisaa deema Waaqayyo. Guyyaatti deebisu immoo qaba malee. Sa'aatii itti deebisaa immoo Waaqayyo. Jennaani kanuma ameen jedheen. Maaltu sinitti badu jennaani? Waan natti bade sinitti moo jennaan birrii miliyoona 1,200 hidaa baankiin narra jira. Hidaa jalatti kufeen jira. Ijoollee bola afurin qaba. Isaanin immoo gargaaree guddisee barsiisee arfanuu biyya hambaa jiru biyya alaa jiru galagalee namni na ilaalee jiru ni kaan waggaa 7 kaan waggaa 2 kaan waggaa 3 kaan waggaa 5 guyyaa gaaf tokko kana rakkattee dhanii isaan tiba cabduu tokko na erganiin beekanii
manni koo hidaa jalatti kufeera. Ani waaqayyo hidaa jala ergina hin baafne dubbatee jira dheetta bittanaa saa'e. Waaqayyo hin jarjaru jedhimee nama sibiraan. Waaqayyo hin jarjaru. Ol fuudhi harkasaa. Garuu waan godhu immoo qaba jedhin. Garuu waan godhu immoo qaba. Sidii matti laphee keerraa jedhime. Waaqayyo hin ariifatu hin jarjaru jedha. Waaqayyo hin ariifatu hin jarjaru. Garuu jedha. Waa'ee kee. Waan godhu qaba jedha. Ameen jedhi kanatti. Akkasii galuun barbaada. Hin ariifataa waaqayyo. Hin ariifatu. Isa jarjartu akka ta'e dhaabduuf hin haasa'an. Akkas jedhe. Amma kanaafi waaqayyoon jiru jettu reennaan xinnoon isinii kadhadhan naan kadhatina maal naa kadhattu an kadhannaan barbaadu waaqayoo deebii waan nagaatti waaqayyoo wajjinis nagaatti isinii jin nagaatti jedhee sokke waan hin godhane waaqayyo sibiraan hafin jedhee manni isin gabaabse hinga namichi jimaata sana galgala mana duuba deebi'ee dhaqee finyoo ofitti ka'a rakkina irraa laaltanii of hin gabaabsinaa. Barri kun hin darba. Yeroon kun hin darba. Waaqayyo guyyaa tamma keessa jirtu kana sirraa dabarsa. Yeroo finyoo ofitti kaa'u waaqayyo sagantaa akeeka mataa isaatii qaba mitiidha yeroo isaatti. Hojjettuun mana keessaa argitee mana duuba deebitee argiti. Dingata qoraan fudhachuu dhattee mangootto bira raasee namichi iyyanii irraa kutan. Xinnoo achi saabeedha finyoon gatii ta'ee fi namicha fuudhanii hospitaalaan ga'an katamaadha. Haaqos dookteriin qaqqabeedhuma waan akka giluukoos irra kaa'edhuma habulanii jedhee bushi. Ganama sa'aatii 3tti mucaan inni waggaa 7 silkii bilbila. Seexanni sagantaan isaa jimaata kutuudha. Sagantaan waaqayyo sanbata duraa borii. Harka kee naa kenna. Isa balbala kee ga'e sana waaqayyo si oolcha. Salphinicha harka kee lamaan gara kootti qabsi. Maqaa Yesuus Kiristoosiin siinan jedhaati waanuma tokkoon taatu. Harka kee lamaan natti qabi calluma ittiin taa'anii lamaan isaa natti qabsi. Waaqayyo siin jedhaa dhala kee waaqayyo jedhaa mana kee waaqayyo jedhaa haadha manaa kee waaqayyo jedhaa harmee kee waaqayyo jedhaa abbaa kee waaqayyo jedhaa seexanni kan inni sii qabu sun galman ga'u. Ati homaan taatu. Mi amantiidhaan anomaan ta'u edhime anomaan ta'u anomaan ta'u edha faani baasu. Sagantaan seexanni irratti qabu irratti hin ta'u edha faani baasi. Yes yes yes. Sagalee guddaan ameen jedhe kanatti. Sagantaan seexanaa yoom? Jimaata irraati. Har'a kutuudha. Har'a qeedu waa tambisuudha. Har'a ijoollee abbaa malee hambisuudha. Haadha manaa haadha hiyyeessaa gochuudha. Sagantaan waaqayyoo immoo borga nama aduu haaraa baasuudha. Warri callibtan warri waaqayyoon eeggatan aduu haaraa tasinii baabur. Guyyaan dukkanaa irraan darbaa, guyyaan muddamaa irraan darbaa, guyyaan beelaa irraan darbaa, guyyaan dhabuu irraan darbaa, guyyaan argachuu borga namaa. Warra amantan. Namichi silkii bilbila. Gaashee noo hidheetu obboleessa namicha isa ciisaa jiru biratti dawwala. Gaasheen daqiiqaa 30 booddee qoysii bilbilu ala goranii garuu eessa jiru? Qidaamee ganama sa'aatii 3 hospitaala jiru. Dookteriin yeroo dhufee warra dhukkubsataa laaluu namichi fayyaadha gadi ta'ee fi yoo maan taane galaa jedhee. Manni achuma waan ta'eef gaafa galanii eegaa 30 booddee deebisee bilbila gurbaan. Yeroo silkii bilbilu fuudhee kaase. Gaashee walganne miti silkii baduwaa walii bilbilaa turre miti. Eeyyee. Garuu immoo nuyi waa'ee keef waggaa 3 kaadee sagantaarra turre. Birrii miliyoona 3 fi 500,000 akkaawuntii kanatti galchineerraa hidaa sirra jirus baafadhuuti isa kaaniin immoo nagada kee itti fufee. Kenna harka kee gara kootti. Kenna harka kee inni irra hin jirre borga nama jira. Namni tokko mee lafaa kaayi waaqayyo qaba jedhee afaanii baasi. Achi galagalii as galagalii karaa haaraa qaba jedhee afaanii baasi. Anaaf karaa haaraa qaba jedhee namni tokko nama kan biraan ilaalin. Acha deemi asa deemi anaaf karaan jira deemi acha deemi asa deemi jed calumedi anaaf karaan jira acha deemi asa deemi mana koof dhala koof qe'ee koof jireenya koof sagantaa koof karoora koof kaayyoo koof karaan jira acha deemi asa deemi. Akka warra dhumaniitti hin jiraatina. Akka warra abdii fixeetti hin jiraatina. Akka nama lafatti deebi'u dhabeetti hin jiraatina. Abbaa jabaa qabda. Baca bahasa jira. Amin. Irraalisa. Miliyoona 3 kuma 500
miliyoona tokko kuma dhibba lama yoo irraa rirta meeqa tafa noora meeqa meeqa buusee fide waaqayyo jimaanni guyyaa du'aa sagantaa seexanni baaseen jimaanni guyyaa du'aa qee boo'ichaa qee gaddaa qee gadadoo sanbat duraan immoo guyyaa galataa guyyaa alaabaa moo'ichaa balbala mana kee dhaabatu guyyaan irraa guyyaa gaddaa yoo ta'e yoo jabaattee bira dabarte bor ganama balbala kee galata dhaabata alaabaa moo'ichaa alaabaa ulfinaa alaabaa galataa namoonni safaraa yaa'anii si biratti argu homaan ta'u jedhime harka kee firra kaayi isa yaade sana nanni isa waaqayyoon ani eega jedhime godhiti dhaadhadhu seexanatti ani isa yaade dhiiseera jedhime isa waaqayyoo godhu ni eega jedhe faane baasi gowwaa fakkaadha isa waaqayyoo godhu eega gatiittiin isin deemina humnaan isin deemina maallaqaan isin deemina firaan isin deemina abbaa jabaa qabda isa ilaalati meeqa birrii meeqa hojjetaniitu irraan isaa meeqa tafe miliyoona lamaaf kuma dhibba sadii sanbat duraa ganama buusee fide waaqayyo nama mee hojjechuudha waan miliyoona tokko kuma dhibba lama waan baasu dhabe calluman jettu ati gaafa sii kan waaqayyo biyyoota dhaabattu warqee godha yeroo teessoo irraa qabu nama tumsitu warri waaqayyoon eeganii maal ta'u humni isaanii naaraadha waaqayyoo kan eegan humni isaanii maal ta'a waaqayyoon eegan hiyyoon maal beekare sagalee isa waaqayyo fedee bor fiduu danda'u beeka kanaafuu ijoollee dhabe dhimma isaa miti fayyaa dhabe dhimma isaa miti qabeenya dhabe dhimma isaa miti waaqayyotu kennee waaqayyotu fudhateedha sagada isaatti dhufee waaqeffannaa isaa nama jabduu sana kanuma akkasii waaqayyo waldaa tokko keessaa qabaate Itoophiyaa keessa kanuma namicha sanaa waaqayyo nama tokko wayinuu biqilchee yookiin arbee tokko yookiin obboleessa tokko yookiin dargaggeessa yookiin jaarsa wayinuu biqilchee nama akka namicha sanaa biyyaaf eebbata nama gadheen ta'inaa ishee nama gaashaa ta'aa jiraadha nama waaqayyo nama sirrii jakkee walirra buusee harka kee ol kaasi waaqayyo garaa namicha sanaa uume siif uumu harka kee ol kaasi okuma sii jedhe garaa namicha sanaaf kenne waaqayyo siif laatu garaa argates dhabes isa ninqine seetanni fayyaa irratti dhufee qabeenyaan dhufee ijoolleedhaan dhufee gammadee deebee moo gaddee deebee warra seexana abdii kutan warra seexana mooraalii ishee irra jedhan warra seexana duba deebisan ta'uu qabdi ijoolleen waaqayyo kan bakka qaadam miti kanamma Iyyoob 23 lakkoofsa 11 dhagaadhaa miilli koo jabaatee faana isaa duukaa bu'eera karaa isaa qabadheera irraas hin jallanneedha agartanii miilli koo faana isaa duukaa bu'eera irraas hin jallanne ani karaan ganama qabadhe sanarra du'i ijoollee kooti dhumuun qabeenya dhabuun fayyaa nan deebisneedha waaqayyoon tuna baasaedha naa akkasumadha anaanii eewna baasa waaqayyoon na baasa isa duukaan jiraedha owwaalee deebi'ee galatoomiidhe fayyaan hin jiru galatoomiidha qabeenya hin jiru galatoome nama kaleessa cooma muree bareedha har'a immoo gulaallee midhaan hin jiru mana keessa waaqayyo kanuu jira namichi cimaa dhaabbo nama guddaa nama cimaa eessa sin kaa'u yeroon kun Iyyoobiif yeroo isaa baay'ee hamaa isa baay'ee gareedha yeroo gidirfamuu isa baay'ee ulfaataadha yeroo baay'ee hamaa yeroo waaqayyo dabarsee harka seexanaatti kennee akka nama Iyyoobiin hin beeknetti taa'ee dudduuba goree ilaalaa jirudha kunootti sasilaatti dhumne maaliif waaqayyo harka diinaatti Iyyoobiin kennee ilaaluu jaallate waan sadiin isinitti maadafaan afaana ta'a tokko waan gurguddaa sadii sababoonni waaqayyo seexanatti Iyyoobiin kennee dhaabbateef waan gurguddaa sadii tokko jabina amantii Iyyoob seexanni akka baruuf yookaan immoo seexanatti jabina amantii Iyyoobiin agarsiisuudhaaf godhe waaqayyo Iyyoob seexanaaf garuu hin galle
Iyyoobiif garuu galaana. Jabinni amantii Iyyoob hammam akka ga'u seexanni akka baruuf gaaffiin isinii qaba. Isinii abdii qabdan itti gammadaa jedhamanii majaabe. Maaliif sabdii keenya harruma argatee bahutti gammadare? Gadi baatee miliyoona tokko argatta yoo siin jedhamoo waggaa dhufuu miliyoona 100 argatta yoo siin jedhan fudhatte. Dhugaasa sabi keenya gadi bahee miliyoona tokko fudhadhaa dhiyoo kana waa laala suma sirrii waa laala. Namicha tokkotu macaafa baatee dhaggeeffadha macaafa baateetu dhaabbata. Doolaaras bira qabee dhaabbata. Namoonni tartiiba galanii macaafaaf birrii wal bukkee qabee dhaabbata. Sagalee waaqayyoo jechuudha. Birrii sana fudhatu nama hedduun. Dhumarratti namichi tokko garuu dhufee wangeela sana fudhate. Maaliif wangeela fudhattee jennaan? Namoonni jedha gartokkee fudhatanii ani isa hunda isaa qabu fudhadhee. Namichi isa wangeela fudhate sanaaf mana tokko konkolaataa tokko kenname. Warra fageessee argu. Warra duubi sun isaanii mul'atu. Kenname sabi keenya akka keessatti. Duubi sun isiniif haa mul'atu. Warra garas arguu danda'an kiristaanni warra garas sana arguu danda'u Iyyoobiif kanatu gale. Amantiin Iyyoob hammam akka ga'u seexanni akka arguuf lama. Akka Iyyoob qabeenya isaa caalaa fayyaa isaa caalaa ijoollee isaa caalaa waaqayyoon jaallatu seexanni abaruuf godhe waan. Iyyoob qabeenya isaa caalaa ijoollee isaa caalaa fayyaa isaa caalaa eeguuf jaallata. Waaqayyoof iddoo qaba. Sadii jireenyi Iyyoob dachaa lamaan samma argatee harkaa ba'e caalaa dachaa lamaan guddachuuf akka jiru seexanni akka arguuf godhe waaqayyo. Qeenxeetu sirkaa ba'a dirribiitu gala. Kenna argaan si qabaadee harka kee. Wanti qeenxee ta'e sirkaa ba'e dirribii ta'ee sii gala. Harka kee lamaan gara kootti qabi. Ergaan sii qabu. Ishee sirkaa baate sana waaqayyo sii tuffate. Isa sirkaa mucucaatee etuuti duukaa deemtu si gadhiisee bade sana waaqni tuffatee sirraa gargar baase. Galata barbaada waaqayyo. Qaatan fixe. Iyyoob eenyuudha? Kana isinitti nima dafaa na wajjin ta'a kan ganama kana. Eenyuudha Iyyoob? Eenyummaa isaa gaafa laalu. Iyyoob eenyu ture? Yookaan tokko inni Iyyoob yeroo eenyummaa isaa define goonee ibsinu Iyyoob nama qajeelaa. Gurra naa kenna. Fuulas naa kenna. Iyyoob nama qajeelaadha. Nama sibiraatti galagali namni qajeelaan immoo raawwatee hin badu jedhiin. Namni qajeelaan immoo raawwatee hin badu jedhitti. Jaartiisa ta'uu jaarsa ta'uu nama sibiraatti ma namni qajeelaan jedha. Namni qajeelaan hin badu jedha. Hin badu. Qaatan fixa. Galata barbaada waaqayyo. Eenyu Iyyoob? Iyyoob eewudha. Eenyudha Iyyoob? Nafaana naa deebisa. Eewu Iyyoob? Walfaana eenyudha Iyyoob? Nama sibiraa gagam godhi qabi ol kaasi nama qajeelaatti immoo habadan itti badee na godhin. Nama qajeelaatti immoo habadan itti badee na godhin. Yeroo tokko nama qajeelaa taatanii gaabbitanii beektu abalufaa jiraata. Abalufaaf ta'e abalufaan mijataa nu warri gadi jennee waaqayyoof jiraannu dhiisuu keenyatu bade. Isaan too jiraata jireenya jettanii hin beektanii. Yeroo gabaabduu booddee argaa isaanii bada. Ameen jedhe. Ati immoo akka nama tulluu irratti ol ba'ee waaqayyo akka alaabaa biyyaatti ol si kaasuu jira. Qajeelummaa kee eeggachuun qaanii saalfii sitti hin fakkaatin. Yoo nama qajeelaadha. Waanuma hundaan maali? Waanuma hundaan maali? Qajeelaadha. Jaarsa turuudha. Namoota gara baadiyyaatti jiran keessa baay'een jaalladha namicha sana. Fuula isaa gara arginu. Baay'ee naa ta'a namichi. Gaa waaqayyo guyyaama tokko waldaa keenya keessatti dhufee waaqeffatee baay'ee. Fuulaan argame. Namni qii ture. Maayini namni akkasii. Eewni ijoollee owwaalee galee galata waaqayyoo. Eewni qabeenya hamma kana baay'atu dhabee galata waaqayyoo jedhu. Eewni inni raammoon keessaa harcaa waaqayyoo ulfaatu jedhu jira. Hin jiru. Kenna harka kee. Lallaba koo booddee abiddi yoo boba illee nama akka Iyyoobiin garaan kee haa ta'u. Garuu hin jiraattaa shakkii malee hin jiraattaa jireenya bareedaa wayyuu nuuf beektamni akkuma salphaa wayii mana kee keessa ba'aa jireenya harka kee naa kennime akka nama du'eetti hin ta'anii
Akkuma salphaa wayii jireenyi wayii tokko dhufee mana kee keessaa dhangala'u. Aamen. Hinda'u? Namicha tokko karaa najjoo namni najjoo jiraatu barakat. Warra najjoon jiran eesee? Ijoolleen najjoo laltu akka ishee wal marartu moo akka ishee wal hamattu? Wal mararfatti jedhu sirrii. Warri najjoo alaltuudha maaltu ba'a? Waggaa 18 makiinaa namaa oofi gurbaan tokko kun seenaa qabatamaa akkuma salphaa wayitti Waaqayyo waa godhaa kennime harka jedhaman akkuma salphaa wayitti Waaqayyo si waan haaraa godha. Aamen. Akkuma tasaa mee nama qajeelaa ta'e jira akkuma tasaa jedhime. Akkuma tasaa Waaqayyo waa godha. Waaqayyo waa jedhi akkuma tasaa. Akkuma tasaa. Waaqayyo waa godha. Jedhime yaa Waaqa ati jiraataan garaan keessa lafanni jiru hin beeku jedhame maa jettan. Akkuma tasaa hin danda'u? Hin amantu? Akkuma tasaa? Akkana maggaarajaadha baay'een jibbu. Akkuma tasaa Waaqayyo garuu bolokeetii godha. Hin amantan kaa akkuma tasaa lafattiin kiraa immoo bittee akkuma tasaa bittu hin beekamu hin amantan kaa hin amantan hin amantanii namoonni baay'een mi'a kee baay'eetu akkamiin galaanatti isaan harka duwwaa moo ce'uu dadhaban kan mi'aa jiniin mooraliin qabdanii Waaqayyo qabaa jettu malee harkaan moo fuudhan harkaa fuudha Waaqayyo qabaa duwwaa miti harkaa fuudha akkatti harkaa fuudhanis bari baay'een dhugaa qe'ee Waaqayyo keessatti maggaarajaa akkasii baay'een jiru akkuma tasaa duguuga Waaqayyo akkuma jala tokko sabara kana jira waan ittiin waldaa namichi mana kiraayitti dabalee rakkisee jennaan namichi tokko immoo taa'ee ma yaade kottaa manni kun miliyoona 12 baasa alatti kun jedhe jaanni isinii kennaa waa margattan coradhaa fidaa nam gaafa miliyoona 6 ta'uusaa dhagaani namoonni gamaa duubanaa ka'aniidhuma bitan akkasii Waaqayyo galgala tokko haa godhee bulaa kennime galgala tokko bakka akkaan sinnanii galgala tokko eebbaan si yaada Waaqayyo akkuma tasaa jedhame harka keessa raasaa dilakkeedha akkuma tasaa'edha akkuma dingataa'edha eebba wayii wajjin waliin arga hidhime achi eebba wayii wajjin dhugaa Waaqayyo gadi baatee immoo Waaqayyo amatti makiyaata dhuga lillee nu dhoowwate ittaamiyoon kan akka keenya rakkate hin jiru ittaam tuusi ta'e harfataadhuma kadhataadhuma lallabaadhuma deema jallise Efesaareetta shawaan hin fe'ama hin fe'ama maaliif dilbaacii miti kan Efesaarii maaliin irraa buusu akaafaan irraa buusu immoo maal fide yeroo fixandalme immoo irraa qulqulleessuu cimaa namichi ashawaa kana nammaarrachuu barbaadee jedhe warra shawaa baasuun maalitti ammaarrattaa jennaan Efesaarii kanatti naana kaayyeedhe waan gurguratee ijoollee isaaf irraa keessa waa bituu barbaadeeti maal namicho maal taate nuyi takkaa shawaa kanatti ammaarree hin beeknu itti naannaxxanii gaheen keessanatti gurguruudha isa dhugaati kun amma isaan itti ammaaranii fi karaa horiin bishaan dhudhuukas gadi bu'e Waaqayyo takka miila kee wayirra baase akkuma tasaa too dookimentii baattee deemtuuti waan ati baattee deemtuu fi inni barbaadamu wal arga mee kottu siin jedhu maali ani mee takka asteer sana fuula ishee agarre dubartoota biyya lafaa artoomiin keessa nama harka ishee jaalladhuudha nama turuudha baay'ee asteersu cimtuu wayiiti mana eessuma isheetitti guddatte mana namaatti guddatte garuu mucaa gobosiidhaa of hedduudha qaxaleedha waa'ee saba ishee immoo garaan isheen dhukkubsata Waaqayyo immoo ni ilaala warra dhugaadhaaf dhanni isaanii dhikkifatu jireenyi isaanii dhikkifatu ni ilaala hangatu warra akkasii nama biyya 127 bushuu dubartoota biyya 127 keessa carraa jalqabaa ishee argate moodelistii taate mul'atte garuu wati beetii keessa gadi baatee hin beektu waaqatti xaxaa'ika yeroo waaqota taa'uun bareeddee mul'atta kennime harka kee simboosittaa godhu Waaqayyo Waaqayyo qibaatiin diba immoo ittiin eegin qibaatii si dibata Waaqayyo simboosi diba harka kee achi as qabi boo jallatteen taa'anii akka nama du'e saatii keessa raasa du'uun harka kee achi as qabi Waaqayyo inni jiraataan simboositti haa ta'u yeroo Waaqayyo simboositti godhu lafa dhaabbattutti fudhatama qabda waan hojjetutti fudhatama qabda waan hojjetutti sirraa bareeda takkatamee abalumaa kana fuudhee maan hin bareeddu jettanii beektanii Waaqayyo simbootti godheera si fuula ishee ilaalaa jira malee simboo qabdi ishee kennaa mee shamarran harka ol kaasaa shamarran qabdi harka lama ol kaasaa nama ta'uuf si yaalaatu Waaqayyo harka kee ol kaasisiin jedhe
Harka gara waaqatti ol kaase. Waaqayyo nama ta'u qe'ee ta'utti si haa geessu. Qe'ee nama biyya dhibba damii torba bulchuudha. Kun ishee maaliif geesse waaqayyo saba isaanitti hima? Maal isa bisa? Qomoo baduuf jedhutti namni si barbaada waaqayyo. Sii galeera. Waaqayyo yeroo waa sii kennu ollaa keef jedhee yeroo birrii baay'ee sii kennu warra beela'eef jedhee sii kennu. Yeroo mana sii kennee booddeetti seerfisii shan ja'a sii kennu warra mana hin qabneef akka itti laattuuf kiraayi gadi buufte. Harka keenyaa kenna. Namaaf ta'uun barbaadda? Waaqayyo waa si badhaasa. Kennaa harka keessa lamee waa fudhatu jira. Namooti waa fudhatee bahu jira. Kenna akkuma gowwaa wayii godhate harka kee ol kaase. Namaaf taata? Namaaf taata? Waa fuutee baata. Mi'a amantiidhaan ta'eera gowwaa ma wayii ta'e. Kun sagalee waaqayyooti. Daadha. Waan ajaa'ibaan isinitti yeroo gadi bu'u waanuma mamaara shaaga'uun lafa ta'a. Isaan immoo achi akabaabaa shawaa baasu. Maaliif isaan jalaa dhossee waaqayyo? Jara jala maaliif dhosse? Eebba keetti takkaa namni tarkaanfachuu danda'u. Habadan waaqayyo eebba kee eenyuuf hin laatu? Namichi achi laallatee sanatee as keessa kootii keessa kaayoo deebi'ee gabbinaa taa'e. Dhufee miliyoona 160tti gurguru. Nami kaleessa mana kiraayii kaffalachuu dandeenyu. Iddoo meeqaa mana biti, iddoo meeqatti nagada bani. Jaraaf dhaqee nama 11 isheen 20 kenna. Kenna harka kee. Takka moo. Nami qajeelaan hin badu. Namni haqqi namaa eegu hin badu. Namni dhugaa qabatu harka kee ol kaasa. Namni dhugaaf jiraatu hin badu. Iyyoo beeku nama qajeelaa meeqa qaba waaqayyo ol kaasa. Asii gadi baatee biddeena nyaata. Sitti hin balleessu waaqayyotuuti nama qajeelaa taatee jirtu. Yaa waaqayyo jedhime harka kee tokko laphee irra kaayi tokko garaa kee irra kaayiti. Yaa waaqayyo jedhi. Warri qajeelaan hin badan erga ta'e daandii jallaa dhiiseen jireenya qajeelaa jiraadhaa jedhime waaqayyoodhaan. Shema kana sinitti meennaaba. Lama Iyyoob eenyu ture isa jedhuuf nama waaqayyoon sodaatu ture Iyyoob. Waaqayyoon jaallachuunii fi sodaachuun garaagarummaa guddaa qaba. Jaallachuu hin jaallatu namoonni garuu sodaatanii waan waaqayyo barbaade gochuun gargaarti. Waaqayyoon nama sodaatu ture. Eenyu ture isa jedhuuf nama waaqayyoon sodaatu. Maal jechuudha laata? Abboomamaa jechuudha. Waan hundumaatti gadi jedha. Sadii yookaan caa'inne nama hamaarraa goree ture hamaa ajji waliin beeku yoo. Xiiqiis hin qabu, morkiis hin qabu. Nama maaliiti? Nama jaalalaati. Waaqayyoofis nama jaalalaa, namaafis nama jaalalaati. Warra akkasiin baddan. Abbaa barbaade taga bubula, abbaa barbaade qullaa deema, abbaa barbaade mana dhaba, abbaa barbaade jireenya dhaba malee waan lafaas waan waaqaas kan keessan. Galateeffadhaa warra akkasii. Abboomamuuni waan gurguddaa sadii qabdi. Abboomamuun waan gurguddaa sadii nama nyaachifti yookaan nama taasifti abboomamuun. Jenneesas yeroo abboomamnu barakata lafti baasu nyaanna. Lafa namni dhabe arganna. Lafa namni itti dhamayee beekumsaan, qabeenyaan, firaan, hiriyyaadhaan itti dhamayee dhabee warra milkaa'an nu godha waa'ee. Sagalee keessan gara kootti, gurra keessan gara kootti. Lallaba koo booddee abboomamaadhaati. Garaan kee waaqayyoof, garaan kee dhalootaaf, qajeelaadha abboomamaadhaati. Lafa namni dhabeetti kan milkaa'usi. Akka kee dhamaannaa kan isin eebbisa. Dhugaa wangeela waaqayyoo isan lallabu bakka namoonni baay'een dhabanii gidirfamanitti boquun kee ulfeedhaan oli. Gara abboomamu waaqayyoof qabaadhu malee. Kana keessatti yeroo nama gidduutti waaqayyoof abboome malee lafa namoonni dhiisanii biraa deebi'an akka tolkaata. Waaqayyo ol si kaasa siin ameen jedhu. Barakata lafaa barakata lafti baatu nama nyaachisa. Dubbii jabduulleen asirratti isinitti dubbadhu amma garuu isinitti hin dubbadhu. Gara guyyaa. Baansa immoo yeroo hunda maayikiroo sekendii daqiiqaa sa'aatii achirraa kaanee torban ji'a waggaa lakkaa'amu namni baroota kana hundumaatti warri abboomaman injifatanii jiraatu. Injifatoo yoo nagadan hin injifatu, yoo baratan hin injifatu, yoo qotan hin injifatu, yoo waaqessan hin injifatu, yoo lalabanis injifatoo. Injifatoodha yeroo hundumaa adda dureedha isaan milkaa'oodha. Injifatanii jiraatu warra abboomamoon injifatoodha. Amileen isaanii cabaa miti, jireenyi isaanii cabaa miti, gadi deebi'uu miti, namni salphina isaanii argu. Injifatanii jiraatu. Ergaa dhufe.
ergaa waaqayyo lallaba koo kanatti aansee injifattee jiraata. Kanatu hin jedhin ba'uun barbaadu. Waan qabdan fuudhaa beekisiidha dafa dafa. Walumaa kaasa akkas birii lama sadii isa ta'u shan isa ta'u ol qabadda dafa. Narkaa fudhatattee immoo ganaa keessa joorii. Sirkaan fudhadhu. Ol qabadda harka lamaanitti qabaddu ol qabadda akkas. Waan harka keetti qabatte kanaan naqii mana bitatu. Gowwaa wayii qaqqabaddati. Darkaa fuudhuuf jedhasi. Ilaa hin beeko waan isaa. Waan harka keetti baatte kanaan maqaa Yesuus Kiristoosiin naqii ittiin hojjedhu milkaa'e. Balballi hojii gurguddaan ittiin siifa banama. Ati immoo waan barbaadde jedhi daddafiin afaan maqaa Yesuus Kiristoosiin waan ati qabdutti waaqa dabalame. Meeshaa sadii milkaa'eera jedhee callamanii. Isa dhuma. Harka keetti qabattu kanaan nama guddaa taata. Galateeffadhu waaqayyoon sadii. Warri abboomamoon shakkii malee jireenya bara baraatiif qophaa'u. Jireenya bara baraatiif shakkii malee qophaa'u. Jireenya bara baraatiif shakkii malee qophaa'u. Fuuldura isaanii jireenya bara baraa ilaalaa deemu. Sodaatoo yaadda'oo miti. Amanamoo waan ta'aniif abboomamoo waan ta'aniif jireenya bara baraa ilaalaa deemu. Naoomiti waan xinnoodha warra naoomiti amma biyya kana keessa laftitti darbee maayikiroosekeendii maal taati? Hin sochooti. Baay'ee nama sodaataadha. Maal isaaf sodaata? Mana isaaf kan sodaatu jira fooqiin koo kun hin jichi gaa'edha. Noomaan sodaan. Asii baanee biyya haaraa tokko deemnaa lafa abdataa jirru eddee gammannan. Si'a tokkicha nama biyya lamaa ture. Asis hin jiraanna waaqarras hin jiraataa. Si'a tokkicha nama biyya lamaa jedhama jaab isinillee nama biyya kanaati fakkaata nama biyya shawaati. An tokkicha si warra Finfinnee nu nama biyya lamaati. Lafti kun gaggalagaltee an ilmaan qoraayii baay'een jaalladha. Fuula isaanii nagarree wajjin shaayii buna jenneen beenu. Baay'een jaalladha lafti kun jedhanii jijjiiramtee galabbatamtee lafa keessa yoo baddee nuyi hin sodaanne. Waaqni Yaaqoob da'oo keenya jetti jalattiisu nama suutuuttanii waldaa hiraa galu. Sheenan keenyaa mee dhugaa waaqayyo har'a waan nyaattee bultu hin qabdu yoo ta'e illee har'uma waaqayyoon loltee cirtee lafa keessi. Namoota kanatti miittoolee amantoota jajjaboo kiristaanota jajjaboo namoota tamattamii lafa guuti. Waan isinitti meeqa waan gabaabduu waan xiqqoo tokkoon isinitti guyyaan kun hin darba jettanii qajeelotaaf guyyaan kun hin darba. Akka keessan kaasaa fixeera dafaa ol kaasaa akka keessan qajeelotaaf guyyoonni kun hin darbu borganamnee lafa haaraan. Yoo sadarkaa kana dhufnee geenyeerra haadha eenyudha yookaan jedhurra geenyeerra guyyaa lafti itti humnu barri jireenya hiyyoo bara seexanaa sa'amaatti kennamee akka jiru achirraa kaanee itti fufnee guyyoota bara raajii walitti qabnee finneetu walii wajjin ilaalu guyyaa yoo waaqayyo jedhe kaan kadhanna daqiiqaa muraasa dafa dafa. Fuula waaqa dura dhaabbadha harka keessan ol kaasaa. Waa tokko amanaa qe'ee waaqayyo keessa jiru hin badu. Ija keessa walirra buusaa dafa harka keessan bitaa mirgatti bal'isaa. Dukkanati keessa jirtu kun borganama lafaa haaraa ta'a. Ija keessa walirra buusaa pilis ija keessa walirra buufadha dafa dafa dafa.